Gaafin kiyya ammoo jiima kana bakka kamiin hojjetu jirtaan. Sheemin naqabeetiin an haga isaan akkasitti si tuffatan san nyaanni illee natti hin goruu galu. Dubartiidhaa fi baatii ramadaana baatii dalagaati. Baatii baadaa osoo hin taane baatii dalagaati. Waan isa dadhabsiisu wayitu waan qabaanne iyyuu lafuma duwwaa kanas mataa jiru haadha manaadhaa galgaltee waa hojjettu zana jedhee ta'a. Sa'aa isaan akkasitti nyaatanii garaa guuttatanii tattaa'anitti ati sa'aan hin nyaadhetti gatteessu ammas ka'e buna dhaabisiin jaan shaayii dhaabisiin jaani. Dubartummaanuu mataan ishii jechuun yeroo ramadaanatti yeroo biraa waa daddalaguu kana feeti. Amma fakkeenya. Kennumaa jechuudha. Bishaan jira bira jiru kottuu naa kenniidhaaf isa lafa jirtu fooqiitti si waamu dhugaa. Wallaahi. Duuba warri ati ammaan tana galaa jettuun kunoo quubiin jirani. Anaa bitee deema kararra waliin dhufne namni sun indee yee mataa qabate maal jennaan akkamii shunkurtii fi timaatiin qabattee kararra deemtaa. Waan hojjetamu kan isa siin cinqamtee hojjette soo giddan qabu mi'aawu jedha faataa. Qayyifii waan takka godhu hin beekne. Waan tokko hin goone bishaan tokko illee fideetti hin kennin. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment kun qophii keenya qophii addaati. Har'aan tana qophii addaa qabannee kan isin dhufne waa'ee ajaa'ibaa tokko keessattuu gaafa yeroo Ramadaana gabanumaanuu Ramadaan Mubaarak jechuu barbaadna. Ramadaana wal qabatee qophiin keenya addaa har'aan tana kan xiyyeeffatu Ramadaana fi dubartoota. Ramadaana keessa dubartoonni hangam takka maal akka hangam takka akka biizii ta'anii fi jireenyi Ramadaana keessatti gara dubartootatiin dhiibbaan jiraachuu hawaasa keessa akkasuma dubartoonni haadhotii teenya biyyarraa kaasee eega biyya baan illee dubartoota keessattuu biyya Arabaa hojiin hangam takka itti baay'atti garaagarummaan dhiirotaa fi dubartoota Ramadaana kana keessatti maali waan jiru bal'inaan kaafnee kan irraa mari'annu ta'a keessummaadhas ni qabna. Qophiin keenya hanga dhumatti waan hedduu irraa barataa ittis boharaa akka turtan abdiina qabna. Hanga dhumatti nufaana turaan ammoo afeerraa ta'itan kabajaati. Tole Ramadaan Kariim keessummaadhas ni qabna irraan tana. Waminaa wamin kumee. Mee Ramadaanni akkamitti deemu jira amma Ramadaanni eegasee guyyaa muraasa lakkoofsisnee jira. Jalqabaa keessummaa teenya irraa eegalla. Mee hawaasa keenya wajjiniin yookaan daawwattoota keenya wajjiniinis yoo wal barte gaariidha. Hayyee ani maqaan koo Giftii Sharafin jedhama. Bakki dhalootaa eessa akka jiraattu? Bakki dhalootaa godina Jimmaati amma immoo isinuma waliin as jirra. As jirraa jechuudha maqaan biyya keenyaan beekamu. Bakki jiru beekamaadha. Nu wajjin jirtu qabaatee jirta. Nuti biyya biraa jirra. Fagaannee irra nu. Bagana gaa dhufti siin jennee nuti illee biyya nuti jirru kana bagna wajjin makamtee gaa. Galatooma. Tole hedduu takka galatooma ulfaadho. Mee waa'ee Ramadaana irraa egaa kan dubbachaa jirru Ramadaana illee garummaanuu baga geesse. Mee isa waa'ee Ramadaana keessa gaa Ramadaanni kun baatii khayriiti. Baatii waan gaggaarii keessatti hojjetame. Baatii namni boqonnaa illee. Maasii kofalchiisaa. Hayyee sirriidha. Maal godha waan beekati. Maal beeka. Raafun tana taa'eeti asii. Jiimni isaan jiima ispoortii natti gahee jaataraa wayii. Mee Ramadaana keessa namni toobaa salaata taraawee ajaa'ina ati jiima jette maal jechuudha? Jechuun taraawiidhaaf salaata taraawiitiin booda kan nu jiima deemnu. Taraawiinuu jiima tokkoffaadha. Sa'aa meeqa dhaabbatta? Ani ammoo gaafii taroota irraa addaati qaba. Dhiibbaa guddaan irratti geessifamaara garuu yaa sirriidha. Ramadaana keessa erga biyya kana keessa dhufeeti hanga ta'e wayii yeroo qabna guyyaa egaa akka dubartoota keenyaati miti hojii baay'ees hin qabnu sagantaan keenyas kanaan wal fakkaata waan ta'eef yeroo faxarree kaanu gara masjiidaa deemna masjiidaa gaafa baanee kaan immoo gara amma namoonni tokko bakka adda addaa waan akkanaa deddeema ani immoo hiriyoota kootiin jimaa deemee hojjedha jechuudha. Gaafin kiyya ammoo
jiima kana bakka kamiin hojjetu jirtaan. Malataa kiyyaan jedhu No. siniin hojjetaara. Gadi intala Namoonni tokko tokko dubbii keenya irratti Borjeen ma qabda inni itti tanaa. innis jira. Inni biyyatti kana qabsiiseen birrii hedduu qaba. Saayikooloojiin nama keenyaa namni borcii qabuu fi namni malaataa qabu akka haftaamitti ilaalama beekta. Okay, Kanaafuu ani immoo lamaan kana guuttachuudhaan dheetan nama biratti akka. akkasitti ilaaluuf dhiifatte. Yaa. Maalirraa jiima daleete yoo dhiiste wayyoo. Jiimaa Akka kanan sana dalagu fayyummaadhaaf. Fayyummaadhaaf gaafa jennu amma Akkas yoo ta'e. biyya kana keessatti yeroo baay'ee hojii hin qabnu taa'aa oolla waan ta'eef gaafa taa'aa oollu qaamni kan keenya akka malletti dabalaa deemaa dhukkubawwan adda addaatiif saaxilaa waan ta'eef kana hanga ta'e wayii qaama kee kana hurkaa gaafa irraa baastee jettu Hayya kan sobne hirriba isaa meeqa dhaftara hime. intarviina godhaartu moo sagantaa. Waa'ee riba taa'ee nama gaafatina. Saa'ummaa bilbiltee wanta rafu jira inni. Maali garuu deemaa jiru. Ammati maaliif borcicha balleessite osoo biyya galtee borciillee qabdaa malaataallee Biyya- qabdaa ati baree dureessa. Tujjaara jechuudha. Akkasii yaadee guddifadheeyyuu. Jiiman dalagin akkas taana. Afure. Karaawee madaabbachaa bulisuun jiim tokkoffaadha. Hayyee. Tole hedduu gaariidha. Mee waa'ee dubartoota fi Ramadaana irraa egaa irraa tana dubbachuudha sagantaa kanarratti taa'u jiru. Mee dubartoonni Ramadaana keessa akkamitti jireenya isaanii gaggeessan takkaa'uu hangamta akka biiziidha. Dubartoonni fi Ramadaanni waliif maali waan jiru dubartoota irraa jalqabneeti. Mee isin keessattuu dubartoota biyya irraa ba'anii biyya namaa keessatti illee biyya Arabaa dubartoonni haala itti biizii ta'an tana keessa jiraatanidha. Waa'ee soomanaa fi jireenya keessanii nutti hima. Keessumaa irraa eegallu. Dura carraanaa kennuuf galatoomaadha. Egaa Ramadaanni dubartootaaf ji'a silaa Ramadaanni ji'a ibaadaa ture miti. Dubartootaaf garuu ji'a itti akka waan dur hin dalagneetitti akka haaraatitti hojii itti eegalludha nuyiif. Sa'a 24 keessatti kan hojjennu yaani yoo baay'ate kan nuti rafnu keessaa sa'a 5 sa'a 4 keessumaa warri mana madaamii wantumti ganamaa jalqabdee ilaa subii fajirii jechuudha. Hojiidhuma hojjechuudha. Sa'aatiitti salaatanillee, sa'aatiitti du'aa godhatanillee, sa'aatiitti silaa ibaadaa godhan sanallee dhabanii hojiidhumaan dabarsu. Yaani wooma keessa jirru nu hundinuuyyuu. Baay'ee ulfaata. Baay'ee ulfaataadha. Keessumaayyuu immoonni kan biyya Arabaa kun biyyumatti iyyuu dubartiidhaa fi baatii Ramadaanaa baatii dalagaati. Baatii ibaadaa osoo hin taane baatii dalagaati. Dhugaadha mee ati sootee homaa jette. Akkuma keessummaan ta'in jette dhugaa isheeti. Dubartiin mana madaaf kanatti xiqqoon ulfaata soomanaa wajjin. Keessattuu dalagaa oolte gaafa afxirri gahu bakka dalagatti osoo ati hin furre isaan akka furaniif. Keessummaan ni dhuftii maal kana osoo itti soomana hin furre bishaan qofa dhuudee takkaataa simira tokko nyaatteetuma beeki nyaata dhiheessitaa maal keessummaan ni dhuftii buna siin jaan shaayii siin jaan bishaan siin jaan hafuura si tuqtan teessee nyaata tara takka seeraan afaan kaattee soomana furuu hin dandeessu. Haalaan ulfaata. Kanarraan immoo gaafa isaan achi nyaata fixanii ka'uudhaaf dhiyaatan. Ati nyaata nyaatamoo meeshaa gorta hogguurii siin jaan. Sumaafuu nu hubatanii beekni mana Arabaa kana keessatti atilleen soomanaan oolte akka keenyaatti beekni isaan rafaa oolanitti ati dalagaa oolte mana kana keessatti sa'aaf xiraa san ka'an isaan. Keessummaa itti dhufa jechuudha. Sa'aa isaan akkasitti nyaatanii gara guuttatanii tattaa'anitti ati sa'aan hin nyaadhetti gatteessu ammas ka'e buna dhaabisiin jaan shaayii dhaabisiin jaani. Osoo ati soomana kana seeraan hin furre osoo seeraan hin nyaanne halkan qodheera. Sa'aa hiraabaa isii dhiyaate ati rafuu deemta. Hiraaba osoo hin raabbanne kan rafuu jira. Hiraaba osoo hin raabbanne soomana kana guutuu dadhabaa oolta. Dalagaa oolta. Guutumaan guututtuu dubartii biyya Arabaa jirtuuf soomana keessa dalagaan haalaan ulfaata. Silaa danda'amee baatii soomanaa takkitti san dhiisanii mana isaanii galanii yoo akkaan jabaate beekni dalagaan mana isaaniitii fi akka dalagaan bakka hojiidhaa garagara walitti hin dhufu. Mana kan kee keessatti garaa keeti yoo keessummaan si dhufte waan hin feetu godhatta. Waan akkasitti baay'ee gootu hin jiru sii galee soomana ifa furte booda immoo taraawee adeemtaa masgida deetaa yeroo haga takka quraana isaatti qaraatu qabda. Bakka dalagatti haalaan ulfaata. Dubartiin soomanaa salaataa quraanaa waan kana hunda waliin qabattee bakka dalagatti
jabeessitee akkasitti deemtu akka takka yoo taate malee ni jirti jee yaadu maaliif haalaan ulfaata bakka dalagatti si akkasii soomane keessattuu si dhagaama ammas isaan akkasitti taznaannaanii bashannanaa ta'anii soomana furan ati immoo dhaabbattee kushiinaa keessa yoomna yaamanii gurrarra dhaggeeffattaa beekisii tartakka afaan kaate maqaa kiyya amma na yaamanii jiranii fiigaa dheexa osoo kana hin liqimsiin waan isaan barbaadan godhuudhaaf jarjarta ani akkasitti hin dalaguu ture ammata jaha akkasitti sii galee alhamdulillah hunoo amma soomana bara galee diriin amata lama yaani jechuun soomana lama manatti soomaneetiin jira garaagarummaa qaba. Manatti fi bakka dalagatti haalaan ulfaata dubartiidhaaf sila danda'amee baatii takkitti tana taa'anii galanii soomananii sanboota dalagaa isaanii deebi'an haalaan bareedaa jeetii yaada. Garaagarummaan amma fakkeenyaa fi kan isin ammarraa dubbattanii warra mana madaam keessatti gaafa biyya ormaa teessu gaa dalagatteetuma jiraatta dalagaadhaaf baata biyya mana haadha keetiif abbaa keetii keessan jirtu waan ta'eef inni kun akkuma jirutti ta'e sababa qabaachuu danda'an kun yookaan qarshiis argachuu dandeessu yookaan hadha jiraachuu fi kanatti hojjettu garuu haadholiin keenya biyyatti amma wanni isaan hojjetanu keessummaan yoo jiraate abbaadhas ijoolleedhas waan hundas kan bakka bu'ee hojii kanaaf biizii of godhu haadholii keenya waan ta'eef garaagarummaan gidduu kanatti jira. Haalaan jira. Biyyatti maaltu jira beektaa? Amma akkuma nuti biyya namaa kana keessatti saratanyummaa mana namaa dalagaa soomannu kanatti biyyatti illee namoonni daleeduu fidatanii jira. Garuu akka biyya kanaati miti. Guyyaa ilmoon mana sanii ilmaan mana sanii wajjin dalagan haatii wajjin daleeduuntu wajjin daleedi. Waliin dalagaa oolanitti sa'a afxiraa waliin bakka takka taa'anii saanaa takkaan baay'ee takkaan wajji dhugan. Akkasiiti miti. Asitti sadarkaa ati qobatti akka sareetti siiqan namuu tokkotti ati qoba baatee kushinaa keessa nyaatta. Isaanii wajjin dhiyaattee nyaattu. Haga sareetu kabajaan qabdu. Maaliif haalaan ani akka malee natti dhaga'amee ture yeroo takka keessa. Isaan aftira yeroo jaame waan hundarraa nyaatan. Ati immoo asambuusaa firii takka biskuuta firii takka waan akka keenyaanii hundaa sanayyuu namni yaadate si namni si kan jiru saniyyuu akka sareetti isaanii faxaree keefa faxartu amma jarri faxaranii nyaanni jara duraa ka'utti bishaanuma dhugdee jaruma waan jarri barbaadan achumatti gaggeessaa fi gaafa jarri salaata illee waqtii sana salaatama miti salaata magriibaa salaatu yeroo hin qabdu sanuu isaa waan ajaa'ibaa yooniif isaa salaatu sanitti si yaaman yoon callifte tarii salaata jirtillee jee namni imaajiin godhuu danda'uu qaba ture bar dhufanii ulaas irra dhahaniiti si salaatu jiru isaan gaasoo salaatu jiranii baraafarsaadhaan salaamata baafataniiti waan sanitti fiigan ati dila kana numa salaatta sadarkaa siin jaanii jiraati salaata kana salaattee maal jettee oloo gizee baatetti hay dila namtu salaatuma jirtaa siin ja'u jira haga sadarkaa maallaqa isaan ittiin si qaxaratanii si daleessifatan kun akka waan bakka gabra tokkotti si ilaalan. Akka namatti si ilaalan akka namatti namni si ilaalu wajjin teessee sila nyaatta haalaan ulfaata akkuma waliigalatti an sila. Yoo dhiisii sila sa'aatii sana soosii kabajanii sa'aatii itti faxartu sana. Osoo ati illee soomaa ooltee amma rabbiin jarri soomaa oolanii fi nuti rabbiin nuti soomaa fi oolle garagara miti bartu. Isaan akkasitti beekan. Akkasitti hin beekanu isaan. Silaa danda'ame. Nutis rabbii kan biraa wayitii soomnee jarris rabbii biraatiif soomanii wayititti akkasii. Sila akkasii bareedaa ture beekan. Amma dhugaan shakkii fa'i qabuun si'a uummanni biyya kanaa keessumaayyuu arabumti hundinuuyyuu waan rabbiin inni jara uumeef inni nu uume tokkoon si'anu natti fakkaata. Keessumaa yeroo sa'aatii yeroo biraa hadhiisanu yeroo biraatitti aadii waan fedhana godhanu garuu yeroo soomanaa kana silaa namni amma tokko xiqqoo qalbiin isaallee xiqqoo namaaf rifataa rahmatummaa wayii qabaata onneen namaa garuu jara bira kun hin jiru. Ani numa inni shakkii qaban uummanni kun jireenya. Hedduu haalaan si dhaga'amu suuraan gaafta akka bakka dalagaatiin ture mana sana harawaan seene. Akkumaan seenee baatii lama dalagee ramadaanni dhufe ramadaan eegalle. Haati mana sanii haalaan nama nagaati. Nama ibaadaas jabeeffatu nama rabbii ishee sodaatu. Faamilii yaamte keessummaa yaamte ishiin sa'aa afxirrii gahu isaanii wajjin akkan sufraarra taa'ee hojii faxaruu feeti. Ni dhufee nyaata ni goonee guyyaa guutuu dadhabaa ollee dhiyeessinee nyaata sanboodarraa hundi taa'eeti namni keessummaan dhuftees taa'anii na yaamte kottu na wajjin taa'e naan jette.
laani taa'una laani teessa ni teessa taa'e maal akkoon qabu jarri achi jiru hundi haa maaliif achi deeraa keessa teessu kaasii maal gooti achumatti haa teessu jaaniin laasumatti haa teessu laachi haa teessu maal asii gooti nama hojii namni laabar maal sheemiin na qabeeteen an haga isaan akkasitti si tuffatan san nyaannillee natti hin godhu beeka ol garagalee bishaaniin fureetuma nyaatas hin nyaanne achi dalagaa olee wanti isaanii fixeetuma naan ganama dalagaa hin barbaadu hin jedhu hin galajeetiin akkasi deemi nama sadarkaa kanatti si tuffatee sadarkaa kana sirraa qorrifatu jira beeka namumattuu sin isaabu namni an akka kiyyatti amata meeqa kaniin bakka dalagatti soomanu arra irratti ni sheena maaliif beektaa amata guutuu dalagaa baatee baatii takkittii tana silaa galtee wanta kaonni sirraa irratu hin jiru beeka baatii takkittii natti daleedu maallaqni ati fudhattu kuni baatii tana irra dabartee waan inni si godhus hin jiru dhumuun isaatis hafan qabu garuu immoo dadhabbii dila takka dhibee dhukkubsatuu dandeessa maaliif dhaabbataa oolta soomanaan ooltaa miti dhaabbataa ooltee nyaata gahaa yoo narkan akkasirraan immoo nyaata gahaa osoo hin nyaanne illee yoo bulte hiraabani raabbattu soomanaan oolta haala kanaan beeka ati wanni ati ilaaluu jirtu maallaqa guddaa ati ittiin dalaguu jirtu kana qofa ilaaluu jirta malee fayyaa tantee irratti ilaaluutti hin jirtu yeroo tantee ilaaluutti hin jirtu baatiin har'aan tana dabarte tun amata dhufuu hin dandeessu beeka umriin tantee kanumatti irraa bahaa deema osoo silaa dandahamee baatii takkittii san dalagaa san dhiiftee humaan taatu beeka baatii takkittii na dhiiftee osoo silaa mana soomantee haalaan bareedadha maaliif nama keetii wajjin soomantaa namoota afaan waliin beekanii wajjin nyaattee dhuydee taraawee dheeyxee akkasii galta jechuudha haga dilan dalageessan ni isheenawee maaliif osoon silaa galii baatii takkittii san uumanuma taa'u soomanullee hoo baattu baatii takkittii san bakka dalagatti dalagaan oovariidha osoo dhiiftee galteellee bareeda. Okay. Yes. Dalam mulai di. Ada kopi, Ramadan, abi dubartoota abi. Nu qofa ta'uu qabatu deh. Tole, kun kana nuti jiru haalli biyya namaa akka tajaajila jiraatan dhuguma. Rakkoo biyyi Arabaa ni qabdi. Takkaahuu biyyiti Ormaa ni qabdi jaantan keessaa takka tana. Namni gaagaaf biyyaa waan hedduu nama qunnama dubartii ammoo addatti waan hedduu takka qunnama. Kun akkuma jiru ta'ee saniin alattuu gaafa biyya jiranu soomana keessa takkaahuu ramadaana keessa dhiiraa fi dubartiin garagara. Fakkeenyaaf abbaa manaa hojii mootummaa hojjetu tokkoo fi haati manaa hojii mootummaa hojjetu takka yoo waliin biiroo deemanii biiroo waliin oolan galgala gaafa galan wal qixaamte keessaan boqonnaa godhan. Haati manaa tun biiruma mootummaa tana keessa ooltee gaafa galtu wantoota ittiin aftiramu takkaa'u ittiin furamu osoo hin boqatin jechuudha. osoo hin boqatin wantoota kana qopheessitee maal godhe inni gaafa achi galoo shawara isaa fudhatee mucalchee ramadaana yoo wanti taate ibadaa isaa godhu yoo ta'an deemee yookiin waan namni hedduu nama gargaarullee akkasuma hin jiru jechuu barbaade namoonni dhiiraa so namni haalan yeroo soomanaa tana keessa ifin hojii wal fakkaatu osoo qabaatanii irra wanti jiru dubartiin biyya Arabaa akkuma reemtu tana kaafne saniin alatti amma haadhotii teenya biyya keessatti duratti akkam ture abbootiin teenya hangamta akka boqonnaa godhaa turan yeroo ramadaana yeroo jaame amma naannawa keenya maaltu jira gaafa ramadaana ganamee jaaniiti namni waa dalagatu ganama kana ka'ee bobbaa eega hiraabbatan booda ganama subii kanaan bobbaanii dafee waa dalagatee namni dhiiraa kun waan duraan guyyaa guutuu dalagan san ganama osoo zuuriin hin geenye sa'a jaha biyyaa san dura waan dalagu dalagee gala san booda inni boqonnaa godha san booda magriiba gaafa adaan waan kaafame jechuudha ni kaa boqonnaa keessatti ool dubartiin tun ganama yoo ilmaan qabaatte mana barumsatti erguu akkuma turtanitti irraa dhiitee maal jettee ijoolleen soomannee fa'aa mana keessa jiraatu danda'a. Kanaaf waan hunda gootee guyyaa mana qaraatii geessite gaafa isaan as deebi'an ganama irraa jalqabdee waan galgala ittiin furamu hanga galgalaa qopheessaa oolti jechuudha. Galgalas eegatan xumurte booda namni dhiiraa sun waan nyaatu nyaatee achuma nyaatee lafaa keessuma mudawwaree isaa uffatee masgiida deema. Ishii waan kana chiifuutetti irraa dhiitee maal gootee lammata gaafa masgiidaa dhufu nyaata nyaatu deemtee asii qopheessitee jechuudha. Gaafa achi dhufee san nyaatetti inni yoo nama qamuutee barcaa isaa wantaan wanti isaa godhaa jechuu barbaadetti. So walumaa galatti wanni ibsuu barbaade biyya Arabaa qofa keessatti osoo hin taane ramadaana keessa. Fakkeenya mati kaastarratti fakkeenyaan siif dabalu mana tokko keessatti dhiiraaf durbi jiraachuu danda'u maatii keessatti obbolaaf obboleessi obboleettiif obboleessa jechuudha. Mana barnootaa wajjiniin deemtee dhufta yookaan bakka tokko wajjiniin dhaqi sa'aatii wal fakkaataatti wajjin deemta lamaan keessanuun soomaa jirtu gaafa mana barnootaatiin manatti deebitee jettu inni dhiiraa kuni kan nama ibaadaa godhu yoo ta'e jedhe mana isaa keessa seenetu ibaadaa godha yookaan hin rafa garuu isiin
daftara sii lafa kaawwattee yookaan hojiiwwan waan adda addaa illee ta'u waan irratti bobbaatee jirtu illee haa ta'u yeroo inni obboleessi isaa kun rafu isiin gara hojiitti deebitee jechuudha. Garaagarummaan dhiiraaf shamarranii yeroo ramadaanaa keessa hanga kanadha kan isaan sana booda hojii hojjetanii kaan iyyuu argatan sa'a tokko yookaan sa'aatii lama boqonnaa godhatu. Gaafa boqonnaa godhatanii nama sana lafaa kaatee faxirii ofiif hojjette kana nama sana dhuftee yookaan obboleessa sii kana lafaa kaastee kan faxarsiistu siidha. Inni faxaree ka'eeti kan isiin yoo yeroo argatte faxartu kan isiin furtu jechuudha. Kanaafuu garaagarummaa baay'ee dhiibbaan dubartoota irratti ramadaana keessatti irratti dhaqqabu. Kana maaltu al tokko fagaafi keessa nagalcha ammoo yaaddoo guddaa na godhe beektaa. Maatiin kan keenya gara caalaani warri biyya keessa jiranu warri dhiiraas haa ta'u haatiniif abbaan keenyas haa ta'u shamarran kan keenya gaafa biyya Arabaatti erganii jedhanu waan isiin keessa taate qarshii kan argataa jirtu jaruma kanarraa dhaga'uu dandeenya. Hin beekani osoo hin soomin soomaa oolanii yookaan yoo carraa argattedha kan isiin furtu akkuma jarri jedhaa turanii hanga kana dhiibbaa qaba waan ta'eef baay'ee dadhabbii guddaadha kan isaan keessa dabarfatan kan isaan ammasitti jiranu jechuudha. Yaa dhugaadha. Mee kanarratti tilaa osoo maal ta'ee jettanii tilaa akka dubartootatti meetin egaa rakkoon hojii yoo qabaatan. Akkuma jaabe egaa rakkoon dubartootaa keessattuu dubartii biyya Arabaa akkasumatti keessattuu yeroo ramadaanaa kana waan hedduu takka amma yeroo takka sooshaal miidiyaa kanatti nagarra nuti mana madaamsan akkasitti yoo dheenee argu baanillee meeshaa ati kaatee meeshuma namni itti nyaate nama moo magaalaa guutuu bee itti nyaate iyyatu mana tokko keessatti ati kaatee walitti dhaabbatee agarta meeshaa dhalataa namni itti nyaatame jechuudha. Bar waan yoo amma eegaltee hanga garamattuu abbaa dhiqanii waan dhuftu fakkaata. So wantoota akkasii tantu jira. Ammoo takkaa jirtu biyyaa baate wanni dalagan moo biyya Arabaatti wanni biraan jirtu wanni dalagan kana hojii kana wanni godhan hin jiru garuu yeroo hunda waan takka waan ani natti tola tokko jira maali beektaa kana hunda dabarsiteeti tokkoffaa faamilummaan intalataniitu hin hubattu kalammadaa hawaasni takkaahuu namoonni amma sooshaal miidiyaa irratti yeroo hedduu wanni dubbatamu dubartii biyya Arabaa hoggaa jaa maqaan ishiin tola. Dubartii biyya Arabaa jechuun nama waan kana hunda danda'ee ji'a ramadaanaa kana tokkicha nama dhiiraatiin akkasitti dabarsuu jetteen dhugumaatti hedduu ulfaata. Ammas gaafa biyya ta'anii akkuma tireem tana kaafte waan kana osoo silaa viidiyoodhaan waan dubartiin takka keessa jirtu guyyaa san irra deemanii garsiisaa oolanii ramadaana halkaniif guyyaa waan ishiin toltu jechuudha. Ani shur faamiliin intalatanii amma galiyanii biyyatti galchan. Waan ishiin keessa jirtu osoo garsiisanii jechuudha. Ilmoo fi namni waan akkasitti argu jechuu barbaade. So dhugumaan ulfaata. Gaafa amma dubartiin waan akkasii tan keessa ooltee akkas keessa bultee yeroo ammoo sooshaal miidiyaa irra dhuftee suuraa ishii maxxansitee waan gartee itti ooltee itti bulte san dadhabbiisan. Wanti jechuudha waan qoosaa takka TikTok fi Facebook fi waan garagaraatti gaafa gootu waanuma namni waan itti tolee jireenya itti tolee gammachuu qabdu wayii fakkaata. So dhugumatti dubartiin ramadaana keessa haalan biizilaa haalan hojiin itti heddummaatti san keessa ammoo dubartiin biyya Arabaa adda mee waan kana osoo maal ta'ee wayya jettanitan akka dubartitti. Silaagaa osoo nuu tolee osoo rabbiin nuuf taasise silaa hojiidhuma kana osoo rabbiin nurraa dabarsee gaarii ture. Garuu amma keessa jirrutti amma immoo rabbiin gaa jedhee nurraa furutti akkuma jirrutti iyyuu taane silaa osoo rabbiin xiqqoo sii jara nuu laaffiseenna kan yeroo biraa haafu osoo madaamota kana rabbiin nuu laaffisee yeroo ramadaanaa kana xiqqoodhumas akka nuti nama taane soo hubatanii nuti namaa bari hin beekanu malee jarri akkuma jaraatitti yeroo hirribni nu qabe hirriba rafuu barbaannaa yeroo hojii hojjannallee qaamni keenya akkuma jaraatitti dadhabaa hin beelaanaa hin dheebonnaa kana hunda hin beekanu garuu jarri. Ramadaana keessa wanni kun nuuf laata. Osoo kana nuu beekanii osoo xiqqoodhumas guyyaallee hojiitti oolte sa'aatii faxariitti immoo mee taa'ii faxarii fa'a. Gaafa immoo dalagaan illee xiqqoo fixxee yoo xiqqoo teessellee bar waa biraa uumuu fi bar dalagaa biraa namaa uumanii bar. Sa'aatiidhuma tokko amma teessutti iyyuu silumaayyuu inni guyyaatti oolte yoo osoo hin dhumatin amma jarri laal nyaatanii miti osoo isiin teessee hin faxariin
buna, shaayii, maarree, jinnii, jaankaa wanti jarri hin dhadhabanne hin jiru. Bishaan jira bira jiru kottuu naa kenniidhaaf isa lafa jirtu fooqiitti si waamu dhugaa. Wallaahi. Wallaahi dhugaa ishee. Dhugumaa bar wallaahi kan sukkaarri nama qabu. Wallaahi. Bishaan jira bira jiru kaanii fudhachuu dhiisanii ofii soomaa oolan miti. Akka waan nuti soomaan oollee akka waan inni nuti ganamaa qabne hojjetaa oollee hafee inni jara nyaachifnu inni jara jalaa qodaa dhiqnu inni manatti qulqulleessinu inni miiccinu inni tokkofnu hundi isaa hafee akka waan soomane sana waa nuti irra keenye wayititti nurraa Keemii nurraa qabannetti fakkaatti. Wama jira bira jiruuf lafaan waamaniifa kottu kana naa kenni. Wama hin jirre fa'aa uumanii. Coggorra si qabanii lafa. Abaara isaan qallitti kanan godhe qallitti biyya takka. Jala rafa beekanii jala rafa soomana furee maal jee fixee jeetii nama fixadhee gabbu'ame. Fagoo dhagaadda fagoo takka jala rafaa mi lammaffaa fi ishiin sadaffarra galti. Siree gubbarra jirti. Siree gubbarraa kana miila ishii gabbuusuun feetu. Amma ni dawwalti silkii. Hin beekaa miira hin kaasu. Amma dawwalti hin kaasu. Waasaappiin naa keessi gaasa galee. Asaanti bishaan qabbadaa tallaagaa keessaa naaf. Dibar tallaagaa yoo mana ishii ulaa bantee doora sadaffaa gubbumara jira beeka. Yoo gabbaatee dhudhatte nima fudhattee. Ana ajjirra ola yaanti. Samboota keetiin gaama oluu kana fiigu. Osumaan oluu kana fiigu. Guyyaatti tara meeqa silkii dawwaluun dadhabdu barqaalitiin sun nyaata na oofisii akkasi. Biddilibsi jalaan kaatu yeroo san qabbana. Numaan geessa. Hoggan dhaqee gaanii shuuna baaraa ola. Yaani qalli kana mana kanaan irraa ofii maaliif akkanuma dhufte jaarsaa wajjin jirtu jaarsaa wajjin adda bahanii jiran garuu ilmaa waliin qabanii ni dhufti nu bira torbaan faa ta'e seebaati torbaan ishee dhuftu san anaa fi rabbii dilumaan gurradee beeki osumaan ishee abaaru yaa rabbi qaalitii tanaaf qaalicha kana wala faan kaayee yoo isaa wal lolan beekin dhuftu mira du'aayin gorran osumaan oloo tana fiiguu wallaahi yeroo jalaa oloo dhumee miila humnaan bate hundaan qaba hagana sadarkaa hifadhee qaalitii yeroo dushmana baar qaalitii tana jalaa osumaan akkatti ishee abaaru inuma si yaadan bakka si dabolanii maarree naafiti ammas hin turre buna dhaabi ammas hin turre barshaayii dhaabi ammas hin turre beekimee askreema sana naafiti namatti isin isaaban baqaati maallaqa isaaniitiin ajajamtee jirta namattuu isin isaaban silaa irra wayyaan ta'ee amata guutuu keessaa baatee takkitti tan. So rahmata isiniif godhanii. Isaan rahmata isin godhanii isaan yoo dhiiftanii mana soomana. Jaarsa amma fakkeenyaaf dubartii jaarsa qabdu jira amata guutuu dalagaa baatee akkasii baatee takkitti san au teessee au inni immoo dalagaa shirkaa deemee af ilaalu. Akkasii barnamni dhukkubbii namaa takka namaa hubachuudhaaf haga waan san keessa seenee ilaalin nurra hin galuuf. Takka taa'anii waan amata dalagataa baatan san soomana takkitti san dan godhanii nyaatanii soomanu. Irra yaaba. Kanaafuu ramadaanni dhiira qofaaf hin dhufne shamarraniifis dhufee jira waan ta'eef. Ilma namaa hundaaf dhufe. Garuu ramadaana warri biyya arabaa kanatti jaartii qaban kan ishiin jette innillee ramadaana akkasumatti wanti jaabee fakkeenyaaf. Ishiin kan nyaata godhuun jirtu warra madaam guutuutiif malee inni mana keessa homaa isaa fi godhatu jira. Innis mataa isaati. Darbaajaa baaqatti jira. Egaa baadii takkitti san galii na soomansiisee yoo galtees godhuun ishee akka qabu. Hagootu manaa irra yaabara walitti hin dhufu. Madaam hin ta'u malee. Manaatuyyuu wal qixa ta'uun qabu. Jalla'uudha. Amma fakkeenyaaf. Manaa yoo jaarsaa wajjin dalayde bara inni wayita akkasii gargaaraa wayi dalayda wal gargaaraa dalaydanii bara yoo akkaan jabate biyyatti malee dhiirtii guyyaa guutuu au rafaa oltii au toobataa oltii au quraana qaraatiimi biyya baqaa kana keessatti guyyaa guutuu bakka deemtu qabdu. Yoo haga takka jaarsi ni gargaartaan dirqama kun waan takka gisheeshin gootu waan takka jalaa gargaartee nituma dhiifta haga kaan isheen hedduun dalaydu mana kanuma muraasa barama kanumayyuu kan godhu nama muraasa. Gargaari waanuma takka ullee gargaaruu baatu amma yoonii fi dubartiin heerumii singilii taate lubbuu ishiitiif immoo kam hatta faamiliif illee inni erga baatii takkitti san kaansili yoo goote rakkoon qabu barshiin miidhu yoo immoo bultiin qabanne mataa ofii qofaami mataa ofii takkitti san baatii takkitti san galtee yoo dalayde yoo soomana san manatti ni'uun soomanii nuti hin jeeba nyaatallee hin godhatiin akkanuma bishaan inni yoo furtee ishiif gahaadha.
Badala dadhabbii guyyaa guutuu dadhabaa ooltu amma ni jira namoonni tokko ammaan tana fi ishiitii waan dalagaa argattee mana galteef akkana jettee jechuu danda'a. Garuu akkasii miti yeroo bakka dalagaa jiru waan dhagahamu waan inni irra ture waan hin beekuuf isaan illee ni beekaniimi. Irra caalaan irra wayyaan maaltu jira galanii yoo ta'anii baatii takkitti amma namoonni yeroo sana maaliif galuu dhiiste maatii waggaa qubii keessaa addee jirtu baatii tana maaliin kafalaa yaaddaami hin galtu. Amma hojii dhiisanii galuudhaaf maal beeta? Nama hojii bareedduu fa'aa qabu jira. Hojii ta'e yoo irraa ba'an itti deebi'uun nu ulfaatte. Hojii akkasiin argadhuu fa'aa jeetti namni. Akkasitti amanna gaa'ee gaafa daleen sun bara akkasitti amanna garuu amma yaaddu. Nama sodaachisa hojii tokko mana kanaa ba'ee isuma bar yerri sun siilaa. Mana sana baatee ammoo hojii biraa barbaaduudhaaf iyyuu jamee mana keessatti sana yaadda'u bara. Osoo hojiin isiin keessa jirtu kun itti ulfaatu. Osoo hojjechuu hin danda'in jechuudha baay'eetti ulfaatu yoo nama ka'ee asii ba'ee manatti boqadhee deebi'ee jedhee ammoos hojii kam maal akka hojii kamiin argadha ta'anii yaadutu achi hin ba'in. Haalaan ajaa'ibatti yaadan. Hojii baatee hamma yoo baatee teessee yoo hammam rakkattu bari nyaachuuf dhuguun man dhabdu namni numa jiraata. Garuu wanti nama yaachisu wanti mataa nama dhukkubsu mana teessee yaa rabbi qe'ee akkamiin naqa yaa rabbi nama akkamiitti naqa akka waan jarri biraa baay'eetti sun nama gaarii wayii ta'anii si yaaddessa. Tokko faan kan dalagaa biyyi tana dhufee akkuma dhufe dalagaa san seenee dalagaa san malee dalagaa biraan ba'e akka waan dalagaan sun qofti nama sana uumamte dalagaa biraa tana numaa yoo dhaqillee dalaguu hin dandeenye tokko hayaatu jira namoonni akkasii sun amma dalagaa ammaa yaalii godhu maaliif dalagaa takka qofa irra yoo ta'e jijjiirama maallaqaan fiduu taakka jee jijjiirama dalagaan fiduu taakka jee. Maallaqa xiqqaan seentaa gaaf dura dhuftu maallaquma san irra teessee wakkaan si'idhaan dalagaa ziyaadaa sirra godhan oovarii daleedha jechuudha. Anamma gaaffii siif qabaani waggaa ja'a kanatti mana madaam keessa hojjette akkasuma fakkaataami. Waggaa ja'an kana keessa amma daawwattoota keenyaani ji'a tokko ji'a ramadaanaa kana keessa yoo galtan maal qabaa jettee ergaa dabarsaaf jirtu ati waggaa ja'an kana keessa maaliif galtee mana hin taane yeroo ramadaanaa. Quubiin darbuu ture. Duuba warri adammaan dara galaa jettuun kunoo quubiin jirani. Laa ani waggaa 5 mana tokkoon seenee ture manni suni akka faamiliitti na laalan. Dalagaaleen oovarii guddattoo nyaanni godhannu sun gutuun waan hundarraan hin argadha. Sa'a afxiraa san immoo na yaamtu qaaltiin sun maashaallah. Na yaamtu faxara kiyya nyaadhee kifilii tiyya seenee kursirra taa'ee TV ilaalaa faxara kiyya nyaadhee waggaa 5 akkasittiin dalage yeroo duraa kan dhufettiin biyyi tana dalagaa san seenee arabeeffaas mana san ittiin baadhe hedduu na jaalatti qaaltiin sun anilleen dalagaa san hedduun jaaladha maaliif muriyaa qabdi boqonnaa itti fudhatta. Namni akkasitti hedduu siyaamu jiru. Sigalee dalagaa tantee akkasii nyaata irratti hoosaa nyaata kiyyaa ni kabajan. Kanaafuu bakka itti jirtu sun siif mijatee jira. Mijatee ture jechuudha. Dhiibbaan qabu. Sanirraan bahee maaliif quufaan na baase? Maallaqa xiqqaaniin seenee dhawaatuma jireenya kun idaa deemu maalleen isiin dabalamu. Waa'ee maallaqa ida'ataa yoo dubbattu taate dalagaa hedduun taleetu uummanni hagana maal siin jaan beekee viillaan dalagaa. Ani dura seenu sanitti maallaqni ani ittiin dalagu sun maallaqa bareedaa ture. Amma dhawaatuma deemuun dalagaa namni hundi isaa eebboota kiyya kum 8 kum 7 kum maal gayyaa kum 5 irra jira beekte. Awoo dalagaa tani on firaa jijjiir qaltiin tullee maallaqa naa ida'uu diddee jeetiin quufan mana san dhiisee galee. Hoggaan dhiisee galu dalagaa akka laaftuutiin argattu akkuma reefu jettanitti dubartiin takka gisee dalagaa irraa baate dalagaa biraa argachuudhaaf haalaan dararamti. Dalagaan seentii yoo hin taane ni baatee guyyaa 10 guyyaa 5 guyyaa 2 baatee deemtee deebiti. Akka laafutti dalagaa sii minjaa'u isaa hin argattu. Ana akkasittiin dalagaa biraa seene dalagaa nafattanteen seene jechuudha. Beekni dalagaa akka malee namiiti dalagaa guyyaa guutuu dalagaa suubiidhaan ka'aa ganama ijoollee ishiin gisee qajeelchituun wajjin ka'aa wajjin qajeelcha guyyaa guutuu dalagaatiin oolaa dalagaan sun ifuma na jibbisiisteewu achittiin soomana akka malee soomane gaafa saniin quubii irra jira ture quubii san dhiisee galuu hin danda'u soomana immoo malattiin soomana kan jenne ijoollee namni wajji dalagu hundi dalagaa jirti hobas malatti soomanni si dabbaraa beeka. Sababa quubii sanii quubii sababeeffachuudhaan dalagaa ajaa'ibaa tasoo mana akka malee na dadhabsiifte akka malee ammas mana madaamitti kana keessatti soomanuu kan hin jibbe dalagaa sana irratti. Dhugaadha ni ulfaata bakka dalagaa teessee soomana baatee takkitti tana galtee soomanuu maal ni ulfaata immoo dubartii dhibeerra fida bakka dalagaatti amata guutuu dalagaa baana. Baatii takkitti sun immoo waan amata guutuu daleete caalaala baatii takkitti san keessa daleeta.
dadhabda jechuudha. Dhaabbinarraa hin dadhabda. Kun egaa asirratti wanti daawwattoonni keenya beekuu qabanu wanti nu dubbataa jirru amma biyya Ijipti keessa jirra. Ijipti kana keessatti akka namoota biyya kaanii miti amma fakkeenyaaf Saawud Arabiyaa, Kwaatar, Dubaay biyya adda addaa biyyoottiin Arabaa kana keessatti namni kontoraata deemadha. Kontoraata gaafa deemu waggaa lamaaf mallatteessee deema. Hanga waggaa lamaa sanatti Ramadaanas waa hundas manuma sana keessatti baasa waan ta'eef namoota amma fakkeenya namoonni kontoraata sana dhiisanii bakkee ba'anii hojjetatan jiraachuu danda'u. Namoonni kun akkuma tamma jetteetti akka jireenya Kaayiroo kanaatti wajjin wal fakkaata waan ta'eef akka Kaayiroo keessatti mana kee keessa jiraatta, kiraa mana keetii kaffalatta, yookaan heerumuu barbaadde jettee heerumtee ilmoo argattee jiraachuu dandeessa mana kee keessa jiraatta waan ta'eef achi baateetti. Achitti jechuudha. Yaa as keessatti jechuu kooti. Garuu biyya biraa kana keessatti waan akka kanaa hanga kana hin jiru waan ta'eef namni kontoraata deemee jiraachuu danda'a biyya adda addaa kana keessatti. Suni garagara. Kana garaagarummaa akka qabu asumaan beeksisuu barbaada. Kontiraataan gizee deemtu akka ilmoo isaanii si fudhatanii. Ammasiin kontiraataa warri deemu suni akkana fakkaatutti gantii isaan dalagan sun akka faamiliitti deeman fakkaata. Rakkoon dhiibbaan akka biyya teenya nama hunda miti. Hundi akkas ta'uu hin danda'u. Hamaan bakkuma hunda jira. Gaariin beekee biyya tana sanuma jira. Bakka deeman sanitti amma immoo hoggaa wanti ilaallu maajoriitii baay'inaan hoggaa ilaallu jechuudha. Baay'inaan dubartii biyya dalagaa Arabaa keessatti hedduu miidhamtiidha. Gara biraatiin ammoo wanni kaasuu barbaadu. Dubartummaanuu ammas dubartummaanuu mataan ishii jechuudha. Yeroo Ramadaanatti yeroo biraa waa daddalaguu kana feeti. Amma fakkeenya kennumaa jechuudha. Yoo mana keessa teesse ati wayillee yoo gaafatu baatte amma fakkeenyaaf fi haati manaatii mana keessa yoo teessa osuma ati wayii gaafatiin takkaa waan mana keessatti godhamu kana hanga hunda waan nama tokko tokko jiraami nama akkanuma nyaata kanaaf waan adda addaa kana zaama kana hin ni jira. Fakkeenyaaf waan itti furan waanuma takka yoo jiraate jechuudha. Nyaata mooyii tokko gootee dhiiftee kanuma ta'u kana dubartiin uumamaan waa babbareechuu kana feeti. Nyaata gosa adda addaa kana dalaguu feeti. Dhiibbaa namaatiin malee ittiin baanaa beeka. Ifumaafuu biifiif godhuu feeti. Nyaata kana waan adda addaa xabbasuu kaan waaddii kaan maal gootii gabbaatee bittii wantoota garaagaraa osoo namni ajajin ifumaaf godhuu barbaaddi beekan. Ifiifis biifiif godhuun ni jira jechuu barbaaddi. Amma waan namatti jettee kaate amma har'a waan nama mudate jira beektaa. Mana hiriyaa kootiiti. Rafee saanatti darbeera dafee rafne saanatti darbee hogguun akkuma jedhee bilbila kaasu eenyuun natti bilbilee dhana waame singilummaan kunis jiraamti eenyuun natti bilbilee achi booda kan irra jiru itti bilbiladheen deemee gaafan deemu anaaf isatu hiriyaadha malee haati manaasaa hin beektu akka nu dhufaa jirru beekta nu nama sadii dhufne garuu isiini waan manatti faxaramu gooteetti bara. Waan manatti faxaramu waan abbaan manaa siitii wajjin hin faxartu waan ofii siitiif faxartu godhatteetti. Wanti siin goote sun immoo jara lamman caalaa nama hedduudhaaf ga'uu danda'a. Maaliif natti himtu silaamni kun xiqqoodha maali ofiifis biizii of gochuu barbaadu uumama isaanii keessatti. Kanaafuu kunis jira wanna karaa nama mudateera. Yaa ni jira dhugaadha. Ammas gara biraatiin dhiironni ammoo dhiirota tokko tokko jira. Dubartii gargaaruun akka waan qaanyii ta'e. Namoota yoo amma gaaf tokko waan namni wayii akkanuma wal beekne sooshaal miidiyaa irratti nama hedduu akkana dinqisiifatuu fi naa wal arguu akka barbaadu natti himee dhufee nama zambitee mana teenyee nyaata wayii godhee ani namni sun na bira bulee galgala ganama gaafa kaanu faxara godhee faxara dura kaa'e namni sun nyaatee tii godhee akkam goota ajaa'iba ta'e nyaata godhuun akka waan qaanyiitu kan kana fakkeessutti nyaata gootu ati akkamiin nyaata gootan jeeta ajaa'iba ta'e aboo nyaata godhuun hin beekee duraan hin beeku garuu beekuun qaba ture yeroo koronaa sanii mana keessa taa'ee akkasii baree nyaata zamana san bakka nyaanni wayii hin jirre jecha gaafa san hin baree waan jiru diimee nyaata san nyaanne hedduu mi'aajee ajaa'ibee nyaata nyaata deeme gaafa biraa maal godhe beektaa amma gaafa tokko wala garree gaafa san bakka biraatiin galaa ganda atii kanatti eegan galee booda anumaa deemu jiru maal bitee deeman shunkurtii fi timaatiin bitee deeman akkatti anaa bitee deema kararra waliin dhufne namni sun andee yee mataa qabate maal jenna akkamii shunkurtii fi timaatiin qabattee kararra deemtaa. Angaafa kaanuu ajaa'iba nattee
makamana keessa sunu alatti akkam deemtee naan jedhe aboo shunkurtii fi timaantii maanaan nyaata waan inni fi nyaatu akkamittiin qabee deemuun ba laa aboo ati deemee ati nama feemata waan akkanaa qabdee karra deemanii jeetii dhaamsanaadhaaf shuuf hanga sadarkaa kanatti ani amma shunkurtii fi timaantii miti waan fedhe yoo kumsaan baadhee deeme feemasa ta'e pirezidaantii biyyattii ta'e abbaa fedhe ta'e ani gaafa feemasummaa akkasii illee qabu osoo qabaadhee uumbaadhe pirezidaantii biyyaa ta'e waan manatti nyaadhu tokko yoo harka qabadhee deeme maali rakkoon Maal rakkoo qaba? namni booda nama san maal hin jedhan maali rakkoon jennaani akka naannawaa keenyatti naan jee boodarra waan jiru namni sun akka naannawaa ani itti dhaladhetti namni dhiiraa tokko gola nyaata itti qopheessan takkaa'u kushiinaa seenuun aanyidha naan jee shuuf naannawni akkanaan jiruu bara dhusee jaa bara of course naannawa biraatti Biratti amma jira kun waan wal dhoksinuu hin qabnu akka naannoo keenyaatti an waan kana Asuma birraa naannoo keenya jiru asumaan akka naannoo keenya isumaan saaramni sun. Door kana itti Waan biratti kana namumatu ofitti fide malee wanti akkasitti safuudha jedhamee eeggatamu hin jiru bara. sumatu iyyuu famansiise barra situ aadaa godhata waan tokko ko waan ati aadaa godhatte sitti hafaa beeki osoo wajjin hojjechuu haadha manaa keetii wajjin waan tokko wal gargaartee hojjechuu aadaa godhatte hundi namaatu aadaa godhachuu danda'a isa kana amma numatu aadaa godhate yeroo dubartiin kushiinaa seentee hojjettu nutis waan tokko waan barbaachisu tokko dhiirrinis osoo godhee fi wal gargaaramee hojjetameeti kun aadaa ta'a ture amma akka naannoo keenyaatti dhugaa dubbachuuf taanaan dhugaadhuma walitti himna kun oromoo hedduudhas jechuun danda'a akka kutaa keenya qofatti miti anamma waan mana keenya keessa jiruun baana waan ollaa kootti argus nan baana hedduu jira waan ta'eef yeroo abbaan manaa waan bakkee hojjetu haati manaa waan mana keessaa hojjetti tarii aadaa ta'uu danda'a kun garuu waan wal fakkaatu tokko wanti haati manaa abbaa manaatii wajjiniin hojjechuu hin dandeenye jiraachuu danda'a wanti abbaan manaa qofa ittiin hojjetu wanti dhiirri hojjetu. Sun dalagaa alaatii fi dalagaa humnaa ta'uu danda'a. Dalagaa humnaa ta'uu Mana keessa danda'a. soo mana keessa Garuu mana keessatti utuma dalagaa hin qabaanne dhiirri waan isa dadhabsiisu wayituma hin qabaanne iyyuu lafuma duwwaa kanas mataa jiru haadha manaadhaa ol galtee waa hojjettu zana jedhee ta'a. Waan hojjetamu kan isa siin cinqamtee hojjette so giddan qabu mi'aawu jedha faa taa'e. Qayyifii waan takka godhu hin beekne. Waan tokko hin goone bishaan tokko illee fiddeetti hin kennine yeroo siin waan tokko gootu silaa shunkurtii faa muree fi qopheessee fi lafa kaa'eeti yoo komate rakkoo hin qabu bara. Waa hunda gootee mi'aawu soo gidda maal makiinaan soo gidda baasu karaa kanaan bee soo giddi maaf itti baay'ate faa jedha taa'e. Waan isin dadhabdee hojjettee dhufte faa. Ishiin haaraan itti baay'istee beeku. Maaltu jira beektaa? Amma biyyatti sababni akkasitti ta'u jiraachuu mala. Fakkeenyaaf dubartiin takka gaafa deessu faamiliin jiraachuu mala hiriyaa qabaachuu malti namni bira taa'ee ishiifis nyaata godhee maatii mana san keessa jirus sababa sanii abbaan manaa kun itti dabruu dhabuu danda'a. Saniin alatti gaafa isheen dhukkubsattu gaafa wantoota adda addaa faamilii keessa waan jirtu jecha namni gargaaru. Amma biyya kanatti jaartii takka haadha manaa takka fuuteeti yoo isheen dhukkubsatte yoo isheen wanti jette yoo gabbaatee nyaata hoteelaa arabarraa fiddeef alatti takka bakka hoteela irraa fiddeef alatti eenyu waa godhaaf intalti tun si malee nama biraan qabdu san qofaa miti ammas akka wanti hin jirutti nyaata godhanii abbaa manaatiif dhiyeessuun abbaan manaa ammoo keessattuu dubartiin ja'a. Dhiirti nyaata godhee haadha manaa nyaachisuun wanni hangas takka jaalala uumu hin jiru. Hedduu takka kabajaadha itti fakkaataa jaalala mul'isa. Dhiirri tokko nyaata bilcheessee dubartii fidee riba kaasee ganama subii nyaata dura kaa'e wanni hangas dubartii gammachiisu hin jiru. Hedduu takka jaalala teessan guddisaa hedduu takka faayidaa qaba jireenyuma mana keessa ittiin jiraataniifu. So yoo akka safutti fudhattee ishummaa yeroo mara bilcheessuu qabdi jettee kaayattu taate ati yeroo takka takka maal godhuu akka dandeessu amma faana zabana teknooloojii wanti ija kana yuutuubira teessee nyaata godhuu dandeessu kanatti safuu jettee waan nyaatee fi bitattee takkaa'u nyaatee fi gootee faamilii teetii wajjin nyaatutti qaanfatuun akkasitti yaaduu sanii itti qaanfatamuu qabu amma. So sanii dubartiilleen amma waa'ee ajandaa keenyarraa akka hin baane wanni kaasuu barbaanne dubartiilleen yeroo takka takka yeroo itti biizii soomana kana keessa itti godhuu barbaaddu waan biraatiif osoo hin ta'in bareechuudhaaf jechuudha soomana kana moor bareechuudhaaf yeroo gammachuu godhuudhaaf itti biiziif gootu ni jira. Sanni dhalate immoo dhiironni dubartii gargaaruun akka qaanyitti ilaaltan ka qaanfachuu qabu ilaalcha keessan san itti malee dubartii gargaaruutti qaanfatamuu hin qabu
yaada joo kaasuu barbaanna. Akkas. Dhumarratti mee sagantaa keenya goolabuu duratti yaada qabdan kaasati goolabna. Yaa sirriidha. An akka kootti ramadaanni kan inni dhufe dhiiraaf dubartiidhaaf dhufe dhiibbaan mana madaamotaa jiru akkuma jirutti ta'e tariitii maatii keenya biran jirru hanga wal bira jirrutti garuu mana tokko keessatti obboleessi obboleettiin haati manaa abbaan manaa jiraachuu danda'a. Yeroo shamarran tokko kaatee waan tokko gootu isiinis hin soomaa jirti waan ta'eef isiinis akka kooti soomaa jirti jennee yaadne hojiiwwan isii gargaaramuudhaa qabu. Faxirii irratti kan isiin hojjetaa jirtu ta'e jedhe faxirii hanga dandeenyu tokko bira dhaabbannee hojjechuu. Utuma waan hojjechuu hin dandeenye sana ta'eeti hamileedhuma siitiif illee hanga siin boqottutti teenye eeguun waan tokko isa dhugumaa dubbachuuf taanaane. Kanaaf haati manaaf abbaan manaa jiraachuu dandeessu. Tariitii hojii wal fakkaataa akkuma tammas ila jetteettee biiroo tokko keessa osoo dalaganii yeroo manatti galanii jedhanu isiin kan hojiitti dabarfattu ta'e inni kan dhufee ciisu ta'ee jedhee kun hanga ta'e dhiibbaa weeguma waan ta'eef hanga danda'amaa ta'etti waan walitti qabanu soomninis walitti dhufe malee dhiiraaf qobaatti hin dhufne dubartiidhaaf qobaatti hin dhufne waan ta'eef kana qooddannee ba'aa dubartiirra jiru hanga ta'e wayii salphisuu haa adeeffannu jedha akka kootti. Tole galatoomii takka maal jetta? Hayyee ani immoo amma akka silaasuun jettee ji'a ramadaanaa kana hojiirraa bahaatii manatti soomaallee amma dandeessan jechuun uuma gaarii ta'eyyuu namni immoo sababa garaagaraatiin yaani hojiirraa bahuu hin danda'u. Yookiin yoon hojiirraa bahee hojii dhabee rakkadhaa uummallee yaani waa baay'ee jira wanti namni hojiirraa bahuuf hin dandeenyeefi. Kanaaf keessumaa ji'i ramadaanaa kun immoo waggaatti yeroo tokko qofa nu dhufa. Kun baatii ibaadaati malee baatii sila akkasitti dabarsinu miti. Garuu akkuma ta'e taane carraa keenyatu akkana nu godhe waan ta'eef kana keessatti dalagaa qofa irratti xiyyeeffanne akka ibaadaarraa duuba hin jenne. Sa'aatii salaataallee akkuma jirutti waan firkaa qabnu dhiifne salaannee itti deebi'uu. Afaaniin illee amma dandeenye zikirii gochuu amma danda'ameen karaa ibaadaatitti jajjabaachuu amma rabbiin nurraa dabarsutti kanuma naamu barbaada. Thank you. Itti zakkalatu bilfaadhu. Tole gaa kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment qophiin keenya addaa arraan tana waa'ee soomanaa fi dubartoota ilaalchisee qabannee dhiyaanne marii bareedaa fi akkasuma wantoota garaagaraa keessatti ergaa dabarsuu danda'an akkasuma hubannoo isiniif uumuu danda'an jennee yaadnu haafnee asitti irraa mari'achaa turre kan hanga ammaa hordofaa turtan kana fakkaata qophii keenya biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura Ramadaan Kariim.